Yesuus nama du'e kaase moo nama du'in kaase? Nama isa du'es kaaseera. Okay. Ati kam kaafta? Eh? Kam waan Yesuus raawwate hunda Yesuus hundaa'u kaasee mee amma nama du'e qofa akka kaasu Haacaaluun du'e moo duune? Maal fakkaata gaafa laalamu? Du'e gaafa laalamu? Boqote ka waggaa meeqa? Okay. Mallas ni kaastaa Mallas obbo Mallas? Hawallee Oromoo. Aduh arguu fadha gaa. Waan inni jiru arguu fadha hin gaafanna. Amma jiraatti namni du'e baay'ee jira. Amma isa kana osoo hin taane kam kaasta ka jiru siin hin jenne boo nuti ka du'e ka boqote ka foonii fi namni baay'ee jiraatti namni Yesuus kana hin qabne iyyuu du'ee jira be. Du'ee jira ammallee. Saan hin jenne Yesuus waanan hojjedhee jedhe waanan hojjedhe hundumaan hojjettan jedhee miti. Yesuus du'a kaase moo kaafne du'a nama boqotee hafuura fooniin biyyetti awwaalamee foon isaa kan hafuurri gara waaqaa kute deebise kaase moo kaasne? Kaaseera. Atiin kaastaa nama akkasii? Waa walitti maa deemna gaa dhugaa jiru tokko. Ajeen kaasuu jedhe kanatti dabari fixi. Dura dubbadheera. Nan kaasaa jedhee dubbadheera. Nan kaasa maatii teeterraa namni boqotee ni jiraase maatii ta'e akkoon ta'e akkaa koon kee jiranii? Nuni foon kun maalirraa dhufe ture? Foon maalirraa dhufe? Foon maalirraa dhufe? Biyyoorraa dhufe? Biyyoorraa dhufe. Ammas eessatti deebi'a ree gaafa du'u namni? Biyyee. Biyyeetti deebi'a. Yaa. Kun nama kam jalaa dhokataa miti ifaadha jechuudha. Akkas. Waa'ee du'aa ka'uu raajii arguu sanaa yookaan immoo inni du'ee ka'ee sana duwwaatti amanuu osoo hin taane amma jiraachuu Yesuus Kiristoos kaleessa maal hojjete har'a maal hojjechaa jira bori immoo maal hojjechuuf jira isa jedhu ilaaluudha malee. Jechuun waanuma Yesuus hojjete hunda waanan hojjedhe hunda hin hojjettan jedhe namni du'aa kaasu isin keessaa Kirista amantee jirtaa miti Yesuusitti? Okay. Nama du'aa ni kaastaa? Maaloo gaaffii tokko irra si'a shan ja'an deebinu edda waan akkamitti bakka waantichi kabiraatitti dabara eeyyee ni kaasuu hin dandeenye yookaan yoo kaasuu hin dandeenye amantiin qabdu Yesuusitti hin amanne kanatti hin beeka. Akka ajaa'ibaatti hin qaba malee ani Yesuusin akkamitti amantiin abaan. Hayyee kaase yookaan boqonnaa biraa si dubbisu? Boqonnaa biraa. Kunis. Ustaazi kan yoo fixamane yoo biyya keessa jiraate jedhe imaanni kan kee hin jiru bakka sanaa difan qabu akkas hin qabu. Laayivii waraabama. Ijoollee erginee laayivii waraabamee bakka nama tokko. Abri si ergina iddoo maqaa bakka gartee itti awwaalame namni si ergina. Haacaaluu birallee si geessuu hin danda'a. Nama taaksii anaa si erge taaksii. Kan barbaadamu amma du'aa kaasu kan barbaadamu. Du'aa kaasutti amantaniittu. Eeyyee. Akka Yesuus kaleessa kaasaa ture immoo ni amantaniittu. Eeyyee. Yesuus maal deddeebi'an? Kan Yesuus maaltu siin ga'e? Kan Yesuus raawwate kute Yesuus fixe hojii isaa. Yesuus irra deddeebine maalirra deddeebi'ee Mansuur? Kee Yesuus kan kee Simbaan dirribaa. Oye. Hin kaastaa hin siin jedhati dirribaa galaana. Abadan awwa rakkatanii amma ka yaa Waaqayyo iddoo kam nu fidde yaa Waaqayyo hafuurri hin jiru ka. TikTok nu saaxilte ka amantii kamtu jira imaan hin qabnu. Abumaa Haacaaluu kaasee hin jettee argartee olii kanaa soyi. Dirriba nama kaastu barbaadu kutte moo nama kaastee fiddee hirriba. Kan hirriba kaasan hin jenne baran nama boqote. Dirriba. Jain Ustaz balayo hindi di mal to kahit Musir. Wayo. Imanin jiru di Ustaz. Imanin zero. Jiru nama nasi dah tu bebida tu dia dia. Maka Abu Muazzin. Balai ke Haacaaluu ke ichoo kutee gurban abjuun isaa kan mooli an TikTok seenu jedha bara mooli seenu ni Ustaz gaafii ajaa'ibaa fiddanii bar wallahi. Wallahi kana malee baatii Ramadaan gaafatina jiran. Ustaz. Hayyee. Waan namni na gaafate waan isin gaafachuu barbaade gaafachuu tokko dhiyaama jira. Hayyee. Nigee confused wallahi. Akkas naan jedhan jechuudha. Ergan shaada qabateen boodatti keessa na barreessanii na barreesse baasarii wayii warri musliimaa
Yesus Kristos waan jedhetti ni amanu garuu waan tokko si dogongorsanii wanta inni amanutti hin amannee naan jedhan. Maaliidhaan jedheen Yesus Kristos waan inni afaan isaatiin ilma jedhee dubbatu ni beekanii akka inni ilma waaqaa ta'e ni amananii yeroo isin barsiisaa turanii yeroo ijoollee hunda barsiisaa turan Yesus Kristos ilma waaqaa jedhanii barsiisaa turan. Garuu gaafa ati shaadaa qabaattu inni ilma waaqaa miti jedhii kan isin jedhanii akkamitti jechuu danda'ama wanti kun jedhanii gaafatanii ifa naa godha. Yaa Quraana keenya keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaani Rabbiin akka gartee fakkaataan isaa fi illee hin jirre akka ilma illee hin qabne haadha manaallee waa takka illee hin qabne akka wangeelaatti yoo as deebine yaani Rabbiin alaa kulli haal osoo haadha manaatu hin qabne akkamitti gartee niitii hin qabne akkamitti ilmoo godhata kun isaaf hin malle Rabbiin jechuun osoo feene ilmoo ifuma biraa godhanna jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaani ilmoo godhachuun ilma namaatiif uumamaaf taate malee Waaqayyoon waan bantiiwwan waaqaaf lafaa akka jirtu hundinuu kan isaati amma ijoolluma kiristaanaatti yoo gaafate ati ani intala maali mucaa Waaqayyootiif hin jedha bar namni gartee abboomiin gartee dubbiin Waaqayyoo takka itti kan namtee gartee ijoollee Waaqayyoo jedhamanii nama Waaqayyoo jechuun nama waan Waaqayyoon jaalatu akka raawwatutu gartee nama Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo jedhamanii yeroo jedhu inni beekan badheeraan kana wallaalee an jechuun akkuma sanis afaan keessan irraa namni sun addara jiraachira amma jedhe akkuma afaan keessan irraa kan dhagahuuf barbaadeen sakirtiin maddis ruuhi maajana saniif malee inni beeka akka waan hin dhalle jechuun wangeela kanarraa waan Phaawulos walitti baxabatee godhe malee Yesuus Kiristoos ilma Maryamaati malee ilma Waaqaa ta'uu hin danda'u. Okay ilma Waaqaati yoo jedhe ilma Waaqaa akkamitti Waaqayyoon haadha manarraa godhatemu ni uummate ilma uummate yoo jedhan ilma uumaa kan Waaqaa tokko kan Waaqayyoon uumee jedhan uumaa Waaqayyoo ta'a malee ilma Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Yoo Waaqayyoon ilma Waaqayyooti jenne Maryamis ilma kiyyaatti haadha manaatiif abbaa manaa Maryam walitti godhe jechuudha. Gartee Waaqayyoon wanti bantii akkas yoo taate nuti anis ilma Waaqaati jechuun gus Yesuus qofa miti. Kanaaf automatically gartee ilma Waaqayyoof ilma godhuu hin dandeenye. Waaqayyoon waan hundi kan isaati uumamni hundi dhiiraa fi dubartiin jaldee isaa seexaanii uumame isaati hundi isaatu. Eegalee nuti Quraanni keenya kallattii hirmaan nuuf hime Rabbiin ilmi isaaf hin taane. Ilma naafeeti gargaarsatti haajamna nama nu tajaajilu ilmoota nya gaafa dulloomne nama nu tajaajilu malee mana barumsaa akka nu deemtu akka gartee biyya Arabaa namni dhaqee biyya Faranjii dhaqee nu dalagu Waaqayyoon ilma akkamitti godha taarii bergata maalitti godha ilmi Waaqayyoon ilma maalitti godha gartee ilma tokkicha san akka wangeelaa jala ajjeesan jedha yaani Rabbiif gartee akka Quraanaatitti nuti waan Yesuus jedhe waan wangeelaa hunda fudhanna jechuun miti nuti Islaamni dubbii Quraanaan walitti galtu fudhanna malee as keessa wangeelli dubbii Waaqayyooti jira waan dhugaa keessa jira dubbii dharaa keessa jira dubbii namaatu keessa jira dubbii raajootaa keessa jira gartee dubbii sammuun teetus hin fudhanne fa'aa keessa jira gartee amma fakkeenyaaf amma bakkuma akka dubbisu jiru kana waan Yesuus hojjete hunda ni hojjeta jechuun no waan nabiyyoonni hojjetan hojjechuu danda'u hin jiru takkaan hin jiru abadan waan nabiyyoonni hojjetan dinqii nabiyyoonni hojjetan namni hojjetu hin jiru gartee yoo xunqoolii waan adda addaa fakkeessan malee abadan hin taatu kanaaf ilma isaaf hin taane ilma Rabbiif hin goonu gartee walam yakun lahu kufuwan ahad gartee fakkaataan isaa hin jiru Rabbiin hin dhalchu hin dhalu haadha manaatis abbaa manaatis ilmoollee hin qabu. Wangeelli jedhu wangeelli waa hedduu jedha. Asitti Yesuus akkana waa baay'ee jedha akka keessaa fudhattuu hin beektu. Gartee waa hedduu walitti bu'a. Kanaaf ilma isaaf hin goonu ilma Waaqayyooti Maryamuun guyyaa tokko ilma Waaqayyooti hin jenneen ilma sitti beekti. Waaqayyoonu gaafa gartee ergamaa Waaqayyootti ergu ilma deessaa jedheen ilma Maryamiif kanneen malee ilma ofii hin godhanne. Sagaleen Waaqarraa dhuftee kun ilma koo isa jaallatama jettu sanis sagaleen Waaqayyoon dhagaamtu jedha wangeelli. Sagalee eenyuti kan gartee akka gugeeta irra bu'ee kun ilma koo isa jaallatama kan jedhu san sagalee Waaqarraa dhagamte sagalee eenyuti sagaleen Waaqaa Yesuusumaatu sagaleen Waaqaa hin dhagaamtu nuun jedhe gartee bifaanis Waaqayyoon namni ijaanis argee hin jiru jedhe sagaleen hin dhagaamtu nuun jedhe akkamitti sagaleen san ta Waaqayyootii jechuu dandeenya no hin danda'amu abadan namni ijaan Waaqayyoos argee hin jiru sagalee Waaqayyoo namni dhagee hin jiru jedhee bara Yesuusu eekkasaas dubbiin waliin buutee jechuudha gartee ani ilma Waaqayyoo isa tokkichaati Yesuusis hamma fakkeenyaaf Yohaannis 3:16 irratti Waaqayyoo akkasii tokko ilma isaa jaalatee kan biyya lafaatiif kan jiru eenyutu ilma Yohaannis 3 kun Yesuus eenyu jedhe maqaan isaa tochuu hin jiru mee namuma tokko fida eenyu akkas jedhe tokkicha ilma isaa jaalatee biyya lafaatiif kan eenyu ilmi isaa san tokkichi eenyu Yesuus ilma tokkichi jedhe so kanaaf wangeela yoo innummaan dhufe akkasii waliin tolti ilmi akka Quraanaatitti namni Islaama ta'e Yesuus ilma Waaqayyooti jedhu ergamaa Waaqayyooti ergamaadha waanuma Quraanni keenya jedhu wangeela jiru san akkasii amanna malee nuti waan Phaawulosii fi eenyuun baay'ee sii barreesse nama nu munzilitti dabaluu siif hin danda'a kana caalaa Muzir jadi waan jettan maxara farraan jiraanu bakka boqochuu fi hirriba kiyyaaf. Akkasii ustaazuma xumurtanii yoo sila wayya Yesuusi siluma wanti Aisha wanti hubatuudha qabdu siluma yoo nuti gaafa jara wajjin haasofnu akka jarri jedhanitti gaafa jara wajjin haasofnu siluma iyyuu Waaqayyoof ilma kan jedhame macaafa keessatti Yesuus qofaa
jenneeti kan yeroo hundaa wajjin haasofnu. Wayya yesuus adda nu baasee abbaa koof abbaa keessan jedhe yeroo dubbatunnu abbaa koof abbaa keessan jedhe ilaalcha lamatti adda baasee yaalannuti. Ilaalcha amantaa kiristaanaatii fi ilaalcha amantaa muslimaa. Akka amantaa muslimaatti akka ustaaziin sitti himanidha. Akka amantaa kiristaanaatti yoo deebine ilaalle anaaf gaafii ta'e miti beeka. Gaafii wanta kana immoo deebisuun barbaanne beektaa keessan akka wanta ani yookaan osoo hin beekin osoo wanta kana hubatin shaadaa qabadhe yookaan immoo akka waan isaan isin amantanii isin ilma waaqayyoo ta'uu Yesuus Kiristoos nus ilma waaqayyooti ijoollee waaqayyooti Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti karaa tokko nan beeka akka waan isin macaafa irratti karaa onnaanii kanaan amantanii karaa keessi yeroon shaadaa qabadhu immoo ilma waaqayyoo ta'uu ganinaan jettanitti nagaafatanii gaafii kan nagaafatan malee isa kana immoo asumarraa yaadeessanii malee niin beekaani wallaalee miti wanta hin beekin osoo hin beekin miti kanan shaadaa qabadhe galatooma dhugaashi. bareedaadha akkasitti hubatuun barbaachisaadha. Waaqayyo annaa yakunu lahu saahiba rabbii annaa yakunu lahu waladu walam takun lahu saahiba jaa rabbii quraana keessatti akkamitti ilmoon isaaf ta'a rabbiin haadha manaa hin godhanne rabbiin waan barbaade gaafii kana kan gaafadhu kana taas asirra jira yoo asirra jira bayi gaafadhu naan jedhe beekta keessa naa barreesse kan jalisinnaa yoo fiketi gaafadhu jedhiin gobazii ol bayee dhiin meedara. Assalamu alaikum Nizirulumma. Dukkana keessa deeman jedhe sila. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isma sana dura qaba albaasa dhufee gaafate. Nama erganii wala geeffatu. Adara kottu. Waaqayyo fedhi jedhee kottu ani dha. Yoo paastarii taates yoo daaqoonii taates yoo qeesii taates yoo waama sana gadii taates kottu. Isaa miti Geetaachoo miti maal taatan Geetaachoon nama muslimaa ammaati. Geetaachoo maal sensiftan inni muslimaa. Amma akka ishiin gaafattu kanatti Nizirulumma. Akka waan ani asirratti ilma waaqayyoo ta'uu fudhadhee keessa ilma waaqayyoo ta'uu mormaa jettee na fakkaate. Yoo fakkeenyaaf nuti akka muslimaatti yeroo kiristaanotaa wajjin haasofnu akka baayibilaatti fakkeenyaaf akka baayibilaatti macaafni ilma waaqayyoo gaafa jedhu ilma waaqayyoo namni dubbii waaqayyoo kan nama silmaanii jedha. Akkuma keessatti malaakonni akka ilma waaqayyoo ta'anii fi keessaa ilma waaqayyoo ta'ee dubbatanii akka baayibilaatti waan baayibilaan wajjin wanni nuti akka baayibilaatti wajjin haasofna malee akka islaamummaatti waaqayyoo ilma qabaa jechuu keenyaami. Yoon ammoo akka ilma waaqayyoo uumamtoota waaqayyoo ilma waan waaqayyoon isaan uummateef ilma waaqayyoo jedhamete yaa itti dhiyaachuu danda'a malee waaqayyoon ilma qabaachuu irraa qulqulluudha. Ammas abbicha sun dhufee fi haa gaafatu ati ammoo erga islaamummaatti seentee alhamdulillah baga rabbi filate qur'aana fi hadiisa gaafadhu achirraa silaa